Chaayinaan dilbata kaleessaarraa kaasee hooggantoota guutuu Afriikaaf simannaa kan gochaa jirtu yommuu ta'u, ardii qabeenyaan badhaate kan bu'uuraalee misoomaaf liqii biiliyoonaan lakkaa'amu kennaafii jirtu waliin hariiroo cimsachuu barbaaddi. Beijing waltajjiin Chaayinaa fi Afriikaa torban kana gaggeeffamu erga weerara COVID-19 mudatee booda sagantaa dippiloomaasii ishee isa guddaa akka ta'u ibsite. Walgahii kana irratti hooggantoonni fi jilli 10 ol ni argamu jedhamee eegama. Chaayinaan qabeenya uumamaa bal'aa ardii kanaa kanneen akka sibiila diimaa, warqee, liitiyeemii fi albuuda lafa hin baay'anne dabalatee piroojeektoota gurguddoo ishee ijaaruuf hojjettoota 100,000 lakkaa'aman gara Afriikaatti erguun ishee ni beekama. Liqiin guddaan isheen kennite gama maallaqaan bu'uuraalee misoomaa kan deeggaru yommuu ta'u, liqaa guddaa biyyoota keessa jirti inni jedhu garuu falmii guddaa kaasaa jira. Kan diinagdeen ishee addunyaarraa sadarkaa lammaffaarra jiru Chaayinaan michuu daldala guddittii kan Afriikaa yoo taatu, daldalli biyyoota lamaanii walakkeessa bara kanaatti doolaara biiliyoona 167.8 irra akka ga'e miidiyaaleen mootummaa Chaayinaa gabaasaniiru. Guutummaa Beejingitti eegumsi nageenyaa cimaan kan taasifamaa jiru yommuu ta'u, daandii fi buufataalee konkolaataa irratti Chaayinaa fi Afriikaan egeree ifa ta'eef akka walitti hidhamaniiran barreeffamoonni maxxanfamaniiran ni mul'atu. Kan wiixata ganama imala guyyoota 4 magaalaa guddoo biyyattiitti argaman hooggantoota Afriikaa keessaa pirezidaantiin Afriikaa Kibbaa Siriil Ramaphosa tokko yommuu ta'an, yeroo kanattis magaalaa humna teekinooloojii Kibbaa Shenzhen jedhamtus daawwachuuf jiru. Bara 2024 keessa daldalli Chaayinaa fi Afriikaa Kibbaa gidduutti ta'e gara doolaara biiliyoona 38.8tti ol guddachuu isaa pirezidaantiin Afriikaa Kibbaa beeksisaniiru. Ramaphosaan wixata har'aa hoogganaa Chaayinaa Xi Jinping waliin wal arganiiru. Akkasumas pirezidaantiin Chaayinaa wixata har'aa pirezidaantii Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo Fileeksii Tshisekedi waliinis wal arguu isaanii Xinhuaan gabaaseera. Chaayinaan Riippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti bakka guddaa kan qabdu yoo ta'u, qabeenya uumamaa bal'aa kanneen akka sibiila diimaa, warqee, liitiyeemii fi albuuda lafa jalaa dabalatee fayyadamuuf fedhii guddaa qabdi. Garuu dhimmi nageenyaa achi jiru danqaa itti ta'ee jira. Maddeen Riippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo baatii adoolessaa keessa Ajaans Firaans Pireesitti akka himanitti haleellaan milishoonni Koongoo keessatti fudhataniin yoo xiqqaate lammiileen Chaayinaa 4 ajjeefamaniiru. Jibuutiin Chaayinaaf buufata galaanaa kennuun jalqaba taate hooggantoonni ishee akkasumas kan Ikwaatooraal Giinii, Naayijeeriyaa fi Maalii akkasumas kanneen biroo dilbata kaleessaa fi wiixatarraa Beijing seenaniiru. Qorannoon liqii Chaayinaa akka agarsiisutti Chaayinaan liqii waggoota 5 darban Afriikaaf kennite caalaa waggaa darbe kana liqii harka guddaa galmeessifteetti. Biyyoota Afriikaa keessaa Angoolaa, Itoophiyaa, Masrii, Naayijeeriyaa fi Keeniyaan warra harka guddaa liqeeffataniiranidha. Yaa'iin hooggantoota Afriikaa torban kana keessa Beejingitti taa'amu yeroo biyyoonni gurguddoon lamaan Yuunaayitid Isteetsii fi Chaayinaan ija isaanii ardii kanarra buufachuun wal dorgomaa jiranittila. Waashingtan dhiibbaan Beejing balaa qabeessa jechuun akeekkachiifti. Bara 2022tti Waayit Haawus Chaayinaan dantaa daldalaa fi siyaasaa haala teessuma lafaa dhiphoo mataa ishee tarkaanfachiisuuf iftoominni isaa akka xiqqaatu barbaaddii jedhee ture.